Hello. Salam alaikum. Waalaikumsalam kalati januma jirta. Salam alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man jira abba ya nagaya. Numa jirta mi abbas ke asay demi. Naga abdani. Naga isini naga umami. Asaya ko. Ya Naga abba. kamna hindi naga kabani. Untinu naga kabaya abba rakatilla le wala takka wallahi mi joda tilla fajita kun kulloite. Abshira baga gammaddan Boyna bang. baga mucayyoon keessan sinii baate hin booyinaa biyya namaa jirti sin jalaa cinqamti alhamdulillah Yanki jabari sinuma rabbi sina gammachiisu alhamdulillah miti jumati jatanaaru sagale isheetunu mandaka yaajeetina raaree fi yaabu alhamdulillah jaza rabbi sini yaa kafal jazakumullahu khairan akkasiga abba janaab ربي قدي تنماتي خلاص وانت كيتشو نفتين كان سودي تلقى سنتي akkana wallahi rabbi sinaa milkees jazaa keeysan rabbi sin yaa kafalu duniyaa akhiratte rabbi sinaa gammachiisu kumana bira dhaabbattanii edarraa kaatanii naa wajja akka booyu jirtan kana wallahi jazaa rabbi sin yaa kafalu jazaa rabbi sin yaa kafalu ee wallahi duniyaa akhiratti rabbi sinaa gammachiisu وانت كجياتي كنا تمي جوراتي كنا الماوجي alhamdulillah alhamdulillah ya rabbi wallahi na gammachiifta wallahi sinaa gammachiisu آمين اللهم آمين آمين أدناني في أوروميا كنا هندي كيسن كبا فلو كدا جولتين أرسا كفراني هندي كيسن فلو كدا هندي كيسن نامني كومني ساديان كوني جولتنا فلو كدا والله أدناني في أوروميا هندي كيسن جيتشو ناصر الراجل يعني Abbaa kiyya intalti ta'e bareedduun kunoo viidiyoon as baatee jirti baga rabbiin wal si garsiisee ummata bal'aa kana qabda ummata akkana siif jecha as jala nama kuma meeqaatu jira siif jecha as jala dhaabbatanii gammachuu akkanatti si wajji qoodatanii kaanis ilmaan keeti guutuun ilmaan kee kabajaateetii fi jaalala siif qabaniif imimmaan akkana bu'aa jiran as jalatti yaa wallahi jaduma kanaaf obboleetti teenya adinaan wallahi abshir baabaa awwaanan jedhu qabu galatooma jazakallahu khairan warra abbaa keenya gargaaruu barbaadan gargaara itti fufaa jaalibsa isinin jaalladha abbaa keenya rabbii sababa godhee ilmoo keetii wal si agarsiise obboleessa keenya adinaan obboleessa keenya oromiyaa rabbi jazaa keessan isiniif kafalu warri dubbaan illee hirmaattan warri illee maallaqa gachitanii riisiitiin hin argin warri gargaartan illee warri qalbii abbaa kanaa gammachiiftan warri abbaaf ilmoo wal dhabe miskiina walitti fiddanii wal agarsiiftan rabbiin sina jaallatu rabbi isina gammachiisu abbaan immoo gargaaramaa jira akkaawuntii jedhaa jiru akkaawuntii kenna hangara kootii wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله Akkuma sammaa hedduu galatoomii uummata kiyya warri akkaawuntii maxxansaaf uummanni kun akka malee gargaaruu fedhaa jira akkaawuntii maxxansaaf warreen akka duraanitti sanitti akka maareef mubaarak godhan sanitti erguu mijjooyneef jira ijoolleen hedduu tama nama daa'im keessa jirtu gargaartaaf maa akka mubaarak faan kallattiin galchan sanii ni ta'uu waan hin dandeenye akkaawuntii maxxansaaf haa gargaarani ni gargaarti ijoolleen teenya. Sabboona asumaan namni giiftiin tuni baateetillee booda maallaqa deebitiif waan ta'eef anis amma hangaan danda'u giiftiidhaan kenneefi namni gartee giiftii kennuufii dandeessaniis leencas amma obboleessi keenya abbaan haqaa leenca kenneefi namni gartee manigiraamii qabu manigiraamii kenneefi anis koyenii hangaan danda'uun kenneefi akkasitti namni gartee koyenii kennuufii dandeessaniis ergaa feesbuuk anis sabboona arganii jaalibsaa jira mubaarakii jira hundi keessa resiitii nutti ergaa. akkas Kongo. giiftiidhaas kennaafi resiita irratti illee akkaawuntii waan dandeessu. Mubarak musammaa deebisa. Mubarak oke hin deebifna.
yaa akkaawwantii namni qabatee jiru as jalatti meeshiin godhame faamilii namni akkaawwantii qabatee jiru as jalatti meeshiin godha ijoollee teenya hunda warra biyya arabaa jiru hunda as jala kaa akkaawwantii kaaf obboleettii tiyya maqaan kee eenyu Akhiima. Sabboona. hakiimaa teenya baga rakkoo fi gadadoo yooy Sabboona kiyya jawaalli kiyya chaarjii fixee jira. Wallaa chaarjii waayee jaarra jalisa jira. Jawaalli kiyya chaarjii fixee jira. Chaarjii jaarra deebi'ee jira. Abbaan kiyya keenyalleen kun muciyyoo isaa ta'a bu'aa fi ture harkatee jira. Muciyyoolleen dhuftee fi muciyyoon abbaasii ijaan gartee Oromiyaa akka malee Oromiyaa galatoonfadhaadha. Oromiyaan nama maallaqa isaatiin achirraa fuudhee Suudii Arabiyaa fiduu deemu. Obboleettii tiyya Hakiima kasibira jiru obboleessa keeti achiisi fuudhes obboleessa kee Oromiyaa kara qamarii achiisi fuudhee tanka waayii dawaa si fidaa. Jawwaala si bita si harka kaa nuti Oromoonis isa maddi jirra isa wajjin jirra sibira jirra waan ati barbaadde malaan si maddi jirra takka yaadini maallaqa tokko maletti Suudii dhuftee dalagattee abbaa keetiif waan ati barbaaddu gootaa fi uma takkan sodaatin obboleeyyan kee bira jirtaa jiraaddu kun obboleessi kee qamaras keessa jira kajoollee tana dhaqaa fuudhaa jeeni ijoolleen sibira jirtu obboleessa keeti sibira jirra Oromiyaa kiyya qamar kiyya si quba qabaannaa waliin jirra. Nuuf jiraaddu sin jenna amma immoo jawwaalli kiyya dhaame irraa bahuu fi Oromoo dhiifama naa godhaa hundi keessanuu warreen jirtanii yoo dandeessan namni jawwaala shaanarra kaa'e kaawwachumatti jaalibsa ayee shaanarra kaa yoo jettan shaanarraan kaayatti fufaa isin. Okay, Jalisa, Sabona, jawwaala shaana suuqe ka Sabona, Okay. خلاص في الراجل يوبو خلاص Sabona ما sagalee تبدي itti dhagahama. في الراجل وانت كيا دينغنا سيجل مو دينغنا سيجرا وان ربي في Salaam ربي alaikum, جرا sagaleen تنمني في itti shaanarra kaa'e chumatti jaalibsaa kijiibsi Irra kaayee. viidiyoo cufadhu Sagaleen itti dhagahama, please. amma deemeetiin uffataa fi kana hunda Laalaa, rakkoon qabu shaakuleessin achumatti shaanarra haa kaa'u shaanarra kaa'e jaalibsaa kiyya xiqqoo waan yanna Waan barbaachisu hundaa'uun goonaafi qo'e kadir kiyya obboleeyyanisiiti. ayyee shaanarra kaa'e akkasitti hidhagama kadir akkasi waan takka gaa yoo isii dhukkubellee akkama keessa leen teenya dhaggeeffadha oromiyaa taa kaje koy oromiyaa taa kaje adinaan dhaggeeffadha oromiyaa adinaan fakkaattonni ka keessanii ijoolleen teenya tagaaree jirtan warreen karaa kanarra riskii rabbi isinii kaa'e miskiina keenya akkanatti kabajaati rabbiin isinii hojii jiraataa miskiina keenya akkanatti kabajaatu isinii mala isin dargaggeessa biyya qabdan humna qabdan si galtee waan gootan rabbi irraa illee hirkattan kanaafi akkanatti ummata keenya gammachiiftan arra du'aayii abbaa keenyaa kanarraa'u wallaahi rabbi riskii lubbuu teessaniifis riskii teessaniifis rabbii tokkichi ol isin fuudhee gadi isin hin deebisinii dhiira jechuun tana obboleeyyan biyya adinaanii fi oromiyaan fakkaattonni akka warri maqaan isaa dha'uu hin dandeenye illee warri isinii wajji hojjete jala jiru waan kana fiduudhaaf qopheessite hundi galatoomaa ulfaadhaa hedduu isin jaalanna walillee ka wajji hojjennu ta'a miskiina keenya bira dhaabbadha miskiinni karaa deemu isin malee naman qabu sigaltee miskiina keenya bira dhaabbadha uummata kiyya ijoollee teenya dargaggeessa hundi keessanuu galatoomaa ijoollee tana foloo godhaa uummata adinaanis foloo godhaa oromiyaas foloo godhaa hundi keessan foloo godhaa. takka isaan wanni beekama umma kun wanni isaan bira jiraatu ni jirti miskiina gargaaruu malee miskiina tumuu akkas abbaan gargaaramu qaba abbaan gargaaramu qaba faamilii akkaawwantii maxxansa akkaawwantii fudhaa as jala akkaawwantii fudhaa hundi keessanuu waan dandeessan irra kaa'aa abbaa keessan gargaarsa jechuun kana kagartee nama fayyaa Sabboona sagaleen jirti? feemasaa miti kun abbaan keenya ni jirti dubbadhu jaala amma dhufte ummanni kun Ya Masha Allah, ya Masha Allah, ya Masha Allah. Arran tana Oromo ta'uu Oromoo kiyya ta'uu fitti gammadee jechuudha wallahi arran tana. Wallahi billahi ijoolleen teenya tagaaree jettan. Teenya tagaaree jettan. Teenya tagaaree jettan.
Manni nama kanna keessa. Mee sabboona asii jirtan akkamitti isin ol dachaasame? Sabboona mee lakkoofsa kodhee? Hayyee caalaa wal galchaa sabboona wal harkisi. Jawaalli ni waa bakka onnaa kaa duwwitee shaamara kayite. Wallahi atileen hedduu. Hello? Iddoo laga. Ijoolleen asirraa fuutan lakkoofsa tokko tokkodha. Maalas jawwaalaa tallige? Jawwaala lagaya. Sabboona. Naanaati. Oyyee lukkuumaan. Shafaqa wana jawwaala lagaya. Jaalibsaati jawwaala kaameraa biraa cufii harkaan tuqin. Warra asirra wajji turtanii naanaati natti hime. Hin galcha. Sabboona tokko tokko sabboona hin jiru bara. Dhugaa rabbii maashaallah hojii bareedduudha. Hedduu takka nu gammachiiftanii. Kadir tokko tokko dhee. Abaaboo darba. Dhugaa rabbii hedduu takka galatooma wallahi anu baay'ee tokko siinsi gamma. Haasa'uun dadhabe shii caalaa ifama wallahi. Yaa wallahi akkana ka ilma namaa jechuun akkana bar namni gidee akkana waan akkana tan hojjete nama tolti wallahi billahi hundummaan keessan Oromoo warri xiqqoo qabdanirraa guddoo qabdanirraa gartee arjomtan nutilleen amma dhufnee nutilleen karaa keessaatiin gartee waan dandeenyu ni goona hundi keessa wallahi umriin ta'itan keessa barakaa haa qabu waan jennu hin qabnu jechuudha. Dhugaa rabbii Oromoon kaabaa kibbaa bahaa dhihaa hundi keessanuu ulfaadha. Sabboonaa fi kadiruun bannaa yoo ta'e jiraatan lakkoofsa tokko dhaadhame sagaleen tijanii jirtime ammaas warri gartee hirmaatanii gargaaruu dandeessan akaawwantii inni jirti hundi keessa warri ammatti isin himmi ijoollee guyyaa lama sadii boodallee warri dandeessan hirmaachuu dandeessanii baarakallahu fiikum. Ijoollee waa lakkoofsa dhaachaan jirtu wallee shafaqaan taa'ee qalbee naa torkisa. Sagaleen tijanii jirtimi Oromiyaa. Naanaati kottu hayyee naanaati adinaani kaamata raafuu kun. Adnaan Ahmad. Kaamata raafuu kun. Adinaan. Eesh hayyee. Hayyee naanaati mutra qaad. Adinaan Ahmad. Adinaan. Eewwaa kottu adinaan. Hayyee namni biraa ta'u. Namni biraa ta'u. Yaa Kadirii fi Sabboona. Hayyee. Jara keenya harkaan koppiliinkii godha shabawanni gidee irra turtellee nama darba. Koppiliin godha hundi keessan. Kadirii fi Sabboona asirra jiranii. Warri resiitii argineetta resiitii jaalala jalatti ergaadha. Na jalatti illee ergaa qabu. Erga. Resiitii asitti argine. Resiitii erga yaa. Oromiyaa kaja wallahi hedduu ulfaadhu. My brother wallahi yeroo kanatti waan akkaataa hojjetan dhugatti nama boonsanii ulfaadha. Hedduu ulfaadha. Kumullaa khayr. Adinaan mate dibat Sabboona kotte Sabboonaan deebi'e qoe. Jazakumullah khairan ulfaadhaa isin jedhu. Sabboonaan deebi'e qoe. Warri hirmaachuu dandeessanii ammallee abbaa keessan gammachiisuudhaaf kun akaawuntiin ni jirti. Ergitaniitu maritiiti ergitan rakkoo miti. Sabboonaan sitti erge bar. Qoisi ergita. Sabboonaan asirra jiru.
أجران جرو هذا دبدا تمرة كذا جالب سايس خطيت جالب سا جوالا تو وين ساري ستكو عمود قدرت تاو قال إفا جواله هيتين في النسيم إفا مطار مبرر جترتسي إيش أنت كلا akkas wadna oromiyaa hedduu takka galatooma ammallee ijoolleen kun kooppi gootee akkaawunti isaanii maxxansaa jiranii warri gargaaruu dandeessan qarshii tokkos lamas gargaarsi hin tuffatamu waan qabdan asirratti ergaa fi kuni gargaarsi na argii miti rabbii jechaa fi gatii ta'ee fi waan qabdan irratti ergaa fi wallahi gargaarsa isa namni sin argurra isa rabbii sin argutu caalaa jechuu kan kooti caalaa maaltu nuuf godhate takka sabboona ol harkisiree waan akka sanaatti wallahi warri rabbi sinee kanne hundi kan keessan saantimii takka uumaan taane gargaaran siniin jaan dhugaa rabbi hedduu takka galatooma hundi kan keessan oromiyaa hedduu takka galatooma jecha siniif hin qabnu waan akkasiiti jabaadhaan siniin jaan mallee hojii nama gargaaruudhaan namni nama gargaaru eessattuu gargaaramaadha gatii ta'eef waanuma kama waan sinitti jabaate rabbi sinaa laaffisu warri akkaawuntii laxxafaa jirtan sun laxxafaadhaaf ammallee koppii godhaasuma jalatti warri qabdan warri waan rabbi sinitti beeku qarshii kudhanis ta'e wallahi reyaala kudhanis ta'e waan qabdan gargaaran sinin jaan akkanatti rabbi sinaa gargaaru namni nama gargaaru saadaqaan noormaalii nooliidha jaanii noolii jechuun ni beektanii miti addunyaa kana makiinaa tokko yoo qortu wanti galchi abbaa qaal galchi sabboon ishis mo caalaa nuti tara fudhatee sibu caalaa warri qabdan abbaa qaalu galcha kennu oromiyaa ol galchi ايوه oromiyaa illee ol galcha السلام عليكم warra asirratti gaafachuu jirtan akkaawuntii riipoosti godhuu jirra maqaan Qaasiim Mahammad Umar ja'a akkasitti quba qabaadha warri eeguu jirtanii galatooma Ibraahimii fi eenyu Adnaan illee banadhaati wal cinaa kaayaa baabaa wanni viidiyoo keessan banadhaati ni bu'eesse Adnaan. Akkasin jedhu isa silaa obbolee amantii islaamaa daangaa tarkaanfattanii caffartan mubaarak caffara eenyu kan caffare akka fe'e huccuuniif waxxartee gudduu dubartii waraabdanii isuma asirra gallakkistan jiran isuma hundi keessan jiran aniif qulqulleessu miti so warra duba dheexanii dubaayuu matanaa miti dubartiin akka feete ta'uu jirtu kuno gayyaate wallahi akka feete dur gartee ibsa waanni gartee gaafaan suudii deemee wanta joos waanni gartee manfuwaa jedhanii badduun arra manfuwaan tokkoffaa shaarjaa maaree ganda jettan kana maqaan isii eenyu ganda kana Abaya Moli. Baya Moli kana balaa Moli balaa dachiin sochootee achi dachiilleen sochootee bargaaf tokko dachiin sochootee so namni keenya Amaaraa fi Oromoo walitti qabamee ija namni boyfriend girlfriend hin qabne jiraame mana waliin galu amma torba waliin galu ibsa akka jaarsaaf jaartii waliin galu wallahi lazim diqaalaa dhalee kiniinira ilma gataru guyyaa gataraalu ma jiru jara keenya waa cufanan dubbachisa waan beeku malee rabbiin dachii tanarraa nafuun waan beeku malee ani waan namni natti min dubbadu waan obboleettiin waan isii irratti waan nama sadii informationii sheekootii bira doktora bira shurxaa bira guutuudha addunyaa tan akkasi waa sadi nama sadeen kun ka information akkaan qabu imaamman sheekani waan hawaasa waan keessa nuutu isinirra beeka eenyu jaartii qabaa social media kanarraa hin qabne ka asirra akka jaartii hin qabne dhaawatu ilmaan isaatii fi jaartii inni qabu hundaa wajjin takkaan fiduu fi danda'a. Akka takkan qabu jedhanii dingili jedhee deemu. Isiin an takkaan heerumneetee deemtu hofoo hayyattee Dubaay kana keessa akka fe'ee dhaawatu. Guutu na bira ilmoo baatii 2 fi 3 darbitee harman nuu sifne biraa yaatee hundisi babbareeddee filtara godhattee diddiimaattee gayyaatu tun hundi. Wallahi laziim. Kanaati abaarte hedduu. Sargii arrani gootii boru addaa yaatee bar. Isin dhayxanii waraabdan dhaadheessitan boru addaa yaatee wajjin jirtu. Sargii gartee amata keessa nama yeroo 3 heerume fa beeyna. Nuun nikaa godhaa bar isinii miti. Nikaa eenyu godha jira san nuhi bar.
kan gaafa guyyaa adda baatus nu bira dhufti warri zinaa dalaguus ka eeyyartee tumees ka arrabsees as dhufti bar dura deemtee gaafa wal saaxiluu feetee mana mubaarakiif mana keessan dhufti malee dura gaafa asirraa furmaata dhabne itti gonnee karaa shari'aatti itti gorsine diddee utaaltee gartee mubee kanaan qaba akkas na godhan achi gaafa sachi dhayti jedhan isin mee dhaabbadhaa caffaruurraa dhaabbadhaa jedhan haadhaaf ebbaan keessan akkana caffaraniin fuune biyyi Dubaay bar biyya teessanii miti fooqinsan kuuli namaa achi dalagu jirtanii bar ka biyya faranjiirus kuuli namaa dalagu jira bar manni isin hooliin kireeffattanii kuma meeqa itti baastanii artistii itti fiddanii takkaan dhage Dubaay sheekootti kan fiddee daawaa godhu jirti sheekootti tama afeertee daawaa godhu jirti sarguma dhaadhee isa ulti kitaab achumatti ibsa konferensii isin goote beeyta ibsa takka ibsa argite muhaadara isin gootu muhaadara isan dhiyeessanii konferensii sheekootti raayyaa biyya adda addaa irra fidanii achi godhan achitti aboo ansan nagarre kanuma sargi naa beesisu malee sargi maal beesisu akkana guddatan jaanani intala taraashan heerumtu sargi naa barsiisa sargi naa beesisa hundi kan fuudhee fi kan hin fuudhin hundi gayyaate achitti wali qiyaamaa wal garsiifte jiran waraabamtee laayifii dabarsan muaz salaata deemta gaari takka naa deebisi rabbi rahmata isin yaa godhu wallahi yani nama hunda mata qabdani alaamaata sifuun gaafinti yaa waan kana irratti kijibuu barbaada amma kijibuun barbaada kijibni kiyya kun akkana ijoollee amma Suudi Arabiyaa kana keessa teessee gasti irratti wal fiddee gandaan muka walitti hiitee akka malee wal gootu tana imbaasii fi imbaasii fi poolisii Suudi Arabiyaa kanarratti riippoorti godha hashiisha qabanii hashiisha naggada namni kun jee gocha san irraa achi meese wanni kun akkam wallahi gaa waan maslaadhaan jechuun waan qabanumaan nama gartee information waan jiruun wantootuma godhaniin ka soorsi waan namnilleen kasirraa fudhatuun qabatama waan ati qabduun sirraa fudhata rabbilleen waanuma jiru waan namni rabbiin silaa hunuma beeka ambaasiinis safaaraanis wanti communitynis waan gartee jiruudhaan wanta kan maslaha namaa godhuudhaaf kijiba namarraan kaa'in waanuma jiru saniin nama yakkamaa san yakkuma san Muaz amma namni kun toltuu godhu turus hin qabu siigalee gaarii godhu turus hin qabu siigalee si jammar ammas waraqas hin qabu gaafa information akkasii san kan nu biyya san keessatti wani sun hagam takka akka hamaate ni beeka seerri biyya saniitis shurxaanis jechuudha bakka inni bu'ee seenee fuudha hoggas waan san maqaadhe tarii namatu mujjira tarii akkana wan jeeni ilaalchi isaan qabanii toonnoo seeratiif kaka'umsa tilas maraan qaban waan kana waan ta'eef gaafuma dhaqanii akka inni seera jalan jirreef wanni sun galchuu dandeessi waan kana isin ijoollee gasirraa akka malee wal gootu akka malee asii muka bakka hin taane wal dhibdu kana laaltanii agartanii kara kanatti amma pilaana qopheessee waa mara walirraa fixee waa mara information guuradhee deemu jira. Waan kun boodan shari'atti akkamiidha moo yaa jechuun gaa on shari'a waan haaretti halaal hin goonu waan bakka iddoo itti kijamu rasuulli sallallahu alaihi wasallam lubbuu ofii baraaruu takka jedhan amma fakkeenyaaf lubbuu tee tana baraaruuf kijibdee baasuu haadha manaa fi abbaa manaa jidduu gartee waan garii bakka itti walitti kijibu duula qabsoo guudeemtu kijiba wahiitiin gartee yaani kijibdee bahuudhaaf yoo kallatti kaabaan deemete kibbaan dhufu jirreettee kijibdee kanatti qabsoo tooftaadha haadha manaa kee baafachuudhaaf gartee yaani gartee kijibuudhaaf tooftaa akkanaatii bakka itti hayyamamtu malee kijiba gartee namarraa sin kaa'anii walirratti hin kijibinaa jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan inni qabu saniin malee koominiitiin numa beeyti wal sodaatti wal keessa jirti wal sodaattee taa'u jirti malee koominiitiin guyyaa arraas silaa feesbuuk miidiyaa gartee biyya arabaa makkaa taatus xaayif taatus riyaa taatus jidda taatus dhayitee miidiyaa irratti baastee nama kana kanennaan dubartii akkana waan kan raawwattus baasnaan mana isiin jirtu maadaamiin TV mana sii keessatti argiti daqiiqaa muraasa godhuun feetu godhuun fadhan safaaraanis numa beeyti arraamit information isii bira guute gartee waa gartee arkatti tunu safaaraan tunu jaruma kanarra waan gartee jarri community tunis waa arkatti kanaan akkana wal godhu jiran ibsaa kiyya gartee community kana fara dalagu ummata community kana faa saaxilu cal jettee tuma teessu safaaraa keessaas hin jiran nin beekan kana dhiise malee qabuun dadhabne bar bakka inni dalagu jabal inni dalagu beekanii gartee suuraa ayid mattaawoqiyaa qabaachume namni kun nama bira dalagaa bineensa bira dalagu biyya arabaa mana qabdi gartee miidiyaa qabdi ni agarti miidiyaa irratti labsanii jennaan akhbaar jadiid jedhanii waan akkana nama akkana lubbuu akkana kana baase nama akkana kana ajjees namni bira jiru gartee inni bira dalagu hadiiqaan dalagu ooyiruun dalagu jabal inni dalagu jennaan ganama gabbaasanii kanaaf jarri keenya godhuun fadhan yoo ammati kaate waan sodaatan anis numaan dubbisaa saraafa safaara yoo namni tokko kaachis yeroo gartee bulchaan safaaraa kana gartee community kana arsii ta'ee nama jimmaa tokko qabe hulii ifiif wal fixi biyya sanitti arsiin na qabee jetti kanaaf wal sodaachuu jira rakkinni biyya arabaa jiru tokkoffaan kana
kan safaaraa keessa jirus ergee ni godha nama harargeetu gartee jimma qabeedha walii galee akkana kanaan warra rakku jirti dantaasiitiif ni beeyti bu'aasiitiif taa'u jirti sumuni nyaatti koominiitiinis jiddaas makkaas safaaraan daran maallaqa irraa nyaatti jechuudha ni beekan waan akkana ta'u kana manfaa irraa harkatan isaan maaltu isaan cike hanqa maatiin isaanii keessan jirtu tuqamutti maatiin isaanii biyya jirti haa wal fixxus hin jedhan gaafa Ibrahim bulchuu tures koominiitii cufanumaan dubbisu ture gartee koominiitii gaafa gartee mallas keessa irraa bu'e jidduu kanattis nu waluma dubbisna rakkina sitti himan ofiifu isuma kanaa dinniinan gartee ajjeechaadhaaf si godhan durri jeensi ajjeefne jetteen ifiifu wal ajjeefte akkanatti jirti ibsaa kiyya akkana wal goote malee kana miidiyaa kanarree kan dhufe waggaa sadii ani waan hin beeku qabu garuu waggaa sadeen kana keessatti wanni amma Suudi Arabiyaa irraa ijoolleen dalagaa jirtu kana argeen beeku san dura yoo isin na dura agartan hin beeku. Dho'isaadha san dho'isa viidiyootti sooshaal miidiyaa kana gadi yaatu websaayitii waan itti walii ergitu garee waa jaartee ergooti malee arratun takallattii dhufte tana sila arra isaantu ka'ee ibsaa kiyya ka biyya daayispooraa jiru kanaa miti isaantu godhuu qaba koominiitii guddoo mootummaa bira beekamtu seera qabeessa guddoo waan kana raawwatu namni dhiibbaarra godhutti hin jiru ofiifuu koominiitiin tun gandatti wal filtee teessi abboo walii gallaami amma kuma geemarrattu walloltii miti nu warqabsoo tun ifiifuu waggaa meeqa gartee wal filti maajoritii koominiitii dura bu'aa maal jettee wal filti ganda wal keessa maktu ofiifuu wal miidhu jirti gaafa tokko jimma qofaa bulchaa warra rabbasti arsii ammaas dhufee kana fudhata harargeen muraasa waan ni jala jetti akkana wal fixu jirti warra rakkiti ifiifuu rakkina jirti rakkataan rakkina marfula ifiifuu rakkoo keessa waliin jirti furmaata boordii koominiitii keessa rakkina waliin jirti bar furmaata hawaasa kanaaf fidduu miti bartee rabbi wal ergitee nama tokko ergina jen ergamee shurxaa wajjin ajajatee wali ka'ee niin godha waan kana jee iddoo isin jirtu qaba jee ni qabani feesbuukii waan tiktookii feesbuukii hundaan gartee lokeeshina qaba ni fuuna jennaan waan gartee ijoollee ganda kamiin fuuta jedhanii isa kana dhorkan koominiitii keessa jira hin jira bulchuu ture koominiitii tana asiin taammaa tana dura bulchuu ture rajimmaati so kanaaf akkana waliin jirta naan dura kee malee qabuudhaaf jechuun gartee kallattii hundaan yoo qabse farmoonni kasee argame yoo jechuudha. Mee namuma tokko ibsaa hawaa goone takkan jiru kan agartee muka hudduutti nama dhiibu kunoo feemasa taami gaddeebii asirratti feemasa taa bada wani si ajaa'ibu warra feemasa taa wallahi feemasa taa dhiifama jee feemasa taa wanni kun immoo karaa ta'eeti haadhateen biyyi fi waan Oromoo irraan fakkaan amma fakkeenya waan kana keessatti ijoollee walloo lameen takka ijoolleen Amaaraa irra dalagaa jirti beeksisa subhanallah ijoollee Amaaraa miidiyaa Amaaraatiin ijoolleen Amaaraa afaan Arabiffaatiin irra dalagaa ijoolleen tun ijoollee wallootuun beekatu ijoolluma kararratti ijoollee waa wal qabu tanaan jaraa wal qaqqabanii jara ganda suddaa kanaan. Kanaattu olola akkanaa kanaan miidiyaa fudhatee riippoortii wal godhee wal qabsiisaa jira. Keenya kun otoo waan kana beeku maaliif haga namni asirraa agarsiis tanarraa itti feemasee itti wanni godhuu haga wal fixu Oromoo wal xiqqeessu wal nu jibbisiiftu itti eegaa turree waan jamu kanaattu kakomsa kanutti kaasee gaa'ee ammas wanni hashiishii kanaan wal qabatee nama maqaa kanaan dhootte takka wal galchinaan Suudi Arabiyaa hashiishuma kana kan silaa godhu jechuun ati waan jettu jaruma kana formulaa baafata hojii godhu kan godhu sila anaaf itti fagoo irraa jirraa warri waan kana godhuu danda'u arraa miti waanni kun arran eegallee bar gandummaan waan Suudii tana wal fixuun gaafa sheemman marashaat Suudii jiru obboleessa kee rabbi ramataa godhuuf arraa miti dhukkubni gartee ummata arsiitiif harargee jidduu jimma jidduu jiru arran hin jalqabne jara gurguddaa kanarraa laallatee daangarrattis waliin bahee namni wal miidhu dalagaadha naggata godhataaranga lubbuun namaa duutu wallaahi horii hanqas takkan salphisan nama lubbuu qabu gamanaan waraanii deemeen ture bar daangaa dhaqeen ture bar obboleessa bara 2009 bara 2017 deemeen ture gartee gaafadhe namni akka itti wal fixe akka itti wal godhe eenyu dhukkubaan wal qabsiise wal gudeedin akkuma wal godhe Yamanii fi waan kana jidduutti laa ilaaha illallah irra hamtuun gartee Soomaalii kanarraa is geechifaan so wallahi waan garaa nama nyaatu viidiyoo waraabe guuree akkanani si boochisa ka jiran ibsa si boochisa bar warra sooshaal miidiyaa irra jiru nuuf nu kana gammachuu jira malee ummanni keenya keella daanga dhufa miidhamee akka ta'u gudeedamee irraa kaan ajjee nama bira isa ajjeesanii keenyumaa kana godhu jira Yamaniin gartee huutii kanarraan waan ni gargaarsifatee qawwee takka harkata ijoolleen wallooltis guruppiidha kaanis guruppiidha gariin gartee gandi gariin keessan jiru hanqa loqodaan namni loqoduma harargeen dubbadhu jiru arsiin jimman dubbadhu jiru akkamittiin dabara jiru keessa jiranii bar jiran nuutu gammachuun akkana ta'ee filtara godhatee asirra ta'a malee miidhaa ummanni keenya irra waliin jiru waan hanqana ja'amne bar namni baay'een deemee kaan miidhamee kaan du'ee achumatti lafti lafee taate bar wallaahi lafee namaatirra keessaa baafatanii fidani
Hai meeqa osoo mubaarak bira isin akkana jettu ilmoon isii yaa mubaarak harmeenti akkana na gootee deemte jedha mubaarak ni beeka amma dhuftee kuttee mucaata ni beeytanii jedhee gallakkisaa bar as turte. Wallahi wallahi abbaa kiyya tokko kaya kunis wallahi waan mushkilaa moo namni waa hedduu biyya dhiisee ilmaan duubaa gurguddate ijoollee ati hoositu baatii lamatti harma silaa hoositu dhiiftee deemte atama 8 9 amata 10 akka biyya araba jirta ilmoo amata 10 akka achi sii taa'aa bar laayifii rasii hojii laayifii silaalu jirtee ilmoon ta'e itti himanii de wallahi laayifii silaan harmeete maasha Allah jaa auzu billahi ma jara cal jee taa'eetuma harmeetii yaatuun itti himan ka waan biyya rabaa kun nungoote mililik nungoone tiktok itti dabali feemasoonni waan nu godhan hunda addaa nu baasan jedhee bar tun dingilii qabdii hin qabduu tun bunnaa beeti deemti hin deemtu hunda addaa baasanii bar tun tokkottee miillisii kallattii kaabaa fi kibba deemtu ol godhadhu girgiddaara ciifti gaa lafarra gangaladhu jedhaniin aboo wanti gartee mana gartee abbaa abdiitii fi aslii mubaarak bira dheeyte hundi saaxilamteetuma jirtu eenyutu achi deema hin fuudhanii bartan asanuu jarri raatti godhee bira jaartii qabaa miti warra kaayyate tan itti taphatee akka muuvii tiivii ilaalaa olee biraa deema haadha manaa bira gala gaafa fuudhuu deemu maal nuun jedha dhiirtii ta'e islaaman abu mu'aaz halkanna dhufe aboo tana naa kanne kaa aboo achii feemat achii akkas godholtoon aboo tana nurraa dhiisinaan jaabar harma kiiloo meeqa orguutu kana hin fadhu salbaaciidha ta'e salbaaci nama hunda hin taatu jedhaa bar tana barbaata qulqulloo toobbate tana tadilii hin qabne tana nuufannaa jedhaa bar durriyyee nuun jaalatu akkas jira kan naarinaa warri kana keessa hin jirre isin uchi bidiggii warri dalaydan sargiin keessan expire isin irratti ani wanni narkaa fade ustaadi abu muwaazi garee markaza immoo kana keessatti torbii jimaataatiif torbii kamisaatiin baarakallaa walakuma wa baaraka alaykum wa jamaa baynakum haidhatuma oolla yeroo ji'a lama sadi wal geenyu walii kaniiru qophoon maal isa nurkaa fade du'aayin teenyaa maaliin jeen bar akka nuti rabbi addaa isinaa baasu aamiin akka jennee fakkaatti bar arte achi goonee gartee dhuftee guyyaa sargii gaddixeef jaanii ilililil jedhan guyyaa imimmaan gayyaafti dhuftee amata itti aanu amataa osoo hin geenye laayifirra teessi dura mana mubaarakee dhufte naa barbaadaa jettii bar nin banne bar numa jira bar salphees dura mana siititti teessee irraa caffartee gaggara galchitee hanqana waliin jiraanne akkas na godhe akkana na godhe laa ilaa ofuma barbaaddee fiddee bar birruma siitiin nikaa godhattee bar duraanuu dhugaadha waa'ee birrii sun immoo dhugaadha birrii sana gargaaranii erganii kaadhachuuf jira. Eeqa kana eenyu komattire sheekha kana natti taphatee maarree na godhee dingilii narraa fudhatee dingilii sheekhaa si deebisa amaazoon irraa bitatta. Abu Muwaaz nu ta'eera wallaahi wallaahi. Wallaahi dhugaatti ofiif didanka ofiif dhaggeeffadha dhiirri deemtee miila lamaan jidduu nama seentu ofiif balbala ban mana nama tokko mana kiyya dhufee yoon irraan banne ni seena. Seenu. Ati miila lamaan kee ofii yoon baniniif maal achi eenyu achi dhufa achi keessa waaqaan si dhufa takka sawwaaq ofiif itti dhayite. Eenyu ko ulfatti dhiisee bira deemu hiyyaa miti ilmoon siin jedha beey magani mubaaraka dhufe bira dhufe quraan ol qabee ka takka suuraa bara'atu rabbi dhorkenna haa dhorkutu hiyyaa miti jedha. Ani takkaan argine jedha. Viidiyoon tun viidiyoo isiin wara viidiyoon tun viidiyoo gortee footoshooppiiti jedha hin beeku ani wallaahi barakaa maarreeti jedha. Irra kaayyate. Ati ibsaa ilmoon dhala naannaan guddatiin fee jedha. Dhokodhuutu ilmoo kee guddatini maqaa haadhaaf ebbaa keetii gandallee balleessite asirra dhuftee gowwaan. Wallahi. Dhugaadha. Jalji ta'i gandanu balleessite maqaa nu balleessite diqaalaa ilmoo diqaalaa aboluu diqaalaa itti dhiisi jedhanii laayifanu fidanii barfaamesoonni jirana. Innaa lillahi. Wallahi. Subhanallah. Saboo biyyaan baa deemee namni kun garumatti fuudha qilleensarra. Ilmoo deettee sanuu diqaalaa faata dhaltee haa dhaabbatti argitu. Abbaan manaa too hin du'e. Abbaan manaa ni du'e. Gaafa meerumte hatiin beektu ilmoo dareettee ilmoo diqaalaa dhaltee biyyatti achi argite. Hedduu jira boon isinirraan beekaa yoo feetan isinii fiduu hin danda'amu saaxilu malee. Gara dhiisee akkam gooti. Amma bara kana qoricha ol nyaachiftee ol keessaa yaasuu eegalte malee. Akkasii bar mubaarak meeqa bar diqaalaa meeqa guddisaa jirtanii miti gaa gargaaramtu jettanii meeqa bar wallaahi aziim. Makiinaan ofaa ture. Amma deebiteeti. Eessa keessan? Bakki keenya moo? Wallaahi reefan deebi'eessaa ta'e qaali. Awoose mana keessumaan eegu jira. Nawwartu wallaahi yaa ustaas.
نورت البيت قطع سنبر ما شاء الله نقطني بدأ هندي قدسا كيساني نو فيما صوتا وانا بوتو ور مشاهدك ابسيسون بي مبارك في دي تكجدي عبدو سي توكوس انا مكفر غويا فر غري شهادا سيني اسي دوبرتو امارا تنان ايو ويني ويو يچاتو مورتاي لا لا والله تينيتنا واو lalu mau duftu juga afano amara itiasa wa anembeo akasi war gafa pada wanggila lalla baja wiya pada qur'ana wiya pada hincafara la ilaha illallah ya rabbi rahmat isani fa gol gara shahada anti baka chufena duainu qatta inshallah dolle man injurtu ustaz nama dibbata munira nama meka ummaniyani maka ko ti gruppi kesa kale jiru nama dibbata ko wai amma qur'ana tikal chera ustaz ما شاء الله ان شاء الله ما شاء الله حفظنا حفظنا نفذنا بر يا رب نقدر مبارك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بلاتيكو حياك الله فاتي ان انت قرارات سنين سيبر لا فاتحة نمبر سي ada kitabat ibar turre bar walina saw turre atibate eddo aso ini fatiha fatwa jimmo wanti ma kenya man gone njir baga walin gamman ne fatti مبروك كم بركة استاذ والجنون انت بدي استاذ ايه والجنون انت بدي واي الدنيا جنا فاتين جرتو مو بيه على ما نلعب مفلس بيت مبروك دكتور حياتي والبريكانة ماما زينين قابل ماما زينين اما سدوا سويني لا حول ولا قوة الا بالله انه استاذ انت وانا كلام عسينا لما قاطعني قلت يوم الاولاد لنا كنا ممو كونكولاتا of goodness emang mubarak of goodness mana kayak satu re rabbi sila kaje cuma le wanan jalun kab amin jarti sa tette to kol bate subhanallah لا كزينين جنة إذا تنو بقول له برسيسة ترجين jarti ni majirti Allahu akbar Abu Muaz لا سبحان الله وارنينجي يبدا مستاس ستقول ما سيتني نمني كو بلينكي ورنجلوكا ابو عازقيا وتونا زاكسن اكدوني تنجي فتن نجلا ديتني منيرا قراني كراميدا منيرا وعليكم ورحمة الله وياه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قرانا انا بربادو يفتن مو بيت كمسا في جماعة جلو أني أستاذ مجدني ما شاء الله قرانا كن قرانا تدبني قرانا نمني شهادة قبل بربادن نمني قرانا تقلو بربادن يا رب جد شهادة وجنغرا فلدراتي غير شهادة تما خديرا بقى مو بيه بقى قومدي بقى سينج جدا جرار قد يولين كوري كالي قلقل اللي سلالان تري بقى قومدي بقى تنسيقي أمالي كان أورسي عاري بدو ربي عمري ولين سيها بقى ولين إن شاء الله سيسو أنتم سنرجي مسنجر آمين ربي تبارك الله وبركاته